هيا أكم جرتو أكم ولتن أكم بولتن واني دبتني سركي ساعة سلا والأجي أرومون قاريدا والأجيون واحد دولاف قاريدا والأجيون بلا أسديم ترانا ما برارتي وان أفوف أكا مريتا والقرآن سربي إلمو أدي تكون يا دير إممان قدي إيه إممان قدي خنان قرى يا إيه قامان ديك أتمي دينو نيجتا إيه الرلي إممان على الأورمو دينك قامان ديك أتشجر يجودا قرانا نيات وهي أني أورمون توجرون هذا تاني تكا براتي برافدو أيوتيا خدو إس نجافدو ديجا خيتيس بافدو يت ديرتي ديجا بافتنجرتو ديرا غوما نياتو مالي ديرتي غوما بافتنجرتو رومو خيس ديرا غرغرتو مالي ديري دوغا روموتيف دابتنجرو ديجا والجنتو ديرا والجنتو مالي ديرا وليف دابتنجرتو تنافاتي أورمو أورميا خيست أكاج ألي جدت بكيت إمما يافتي جود سلا ديرتي جراتي هاتي أورمو كانت تنبوچو يجود ديرو غاية نمك أديرا قبتني ديمو قفامتي ديرو غاية نو دابتني كالينج أبوكي سوق قفامتي ديرو غاية نو لكويسا ديراتي نغوتو قفامتي ديرا جتشون خغافة همتون رفتو دابتو سيف خغافة قد كناجرو هاد تيان لكين قدين سيفين جراجو غافة دينو أورمو غنك أمو ديغا سان ديغان باسو تو ديرا جام ديرا ويا رغاية چودا ديرا لغا ديمت شوف الرولين كخجا ديمت والغنتو متيه چودا تناف ديني هاد أورمو بكا دبي أرى فانون أكفيتت من الرقب دي كفيتت قباتي هلالجتي قبين سيافتي ديمتي يجودا قامني سدينو هاد أورمو بوجي ساجران قامني فانوتيس شفتان كيلو أفرتاؤس خيسينين بلسوم سجعوس شفت ديغ أورمو تبجا جران خانا صداتا كمالي أنجا يجودا سببا انجو فين قبا أما درت جافا نانا وخنت لبون نما بهوج القبد جولته نميلان جمتا هدتني ديمتن لبو أورموتا كانت شفتوني فانوكم باساجرو ربي جانا ممتو قليتا تميك إنسا فانوج أبساينان سندلقاتين نعمتي تموتماتي جنجتشو إيغا سان تموتماتاتي مارف موتما وجولول تريسانو موتما فانونيس إيغا موتماتاتي ما موتما وجولولت خموتمان إرجفي فانونيس إيجا موتمان جارت إجمعتو كلها لمن قبل نيرة تنافين لبون أورمو كمار سياسات تاتين جا جمع شوفانو جرمو شفتا بيجبول تونس attention ummata firraachi qabuuf faannoo ummata ergee ficcisiisaa jechuudha. Asiinis gargaarsa qabsootiin barbaadecha faannoon hoggaa ajjeeftu usee taa'a jechuudha. Faannoon taatu gatii Oromoo jibbituuf jibban hundee waan irraa qabduuf Oromoo bakka agartee balleessaa jirti jechuudha. Arra faannoo tanaaf booyaa jirra haawwan keenya fixxeenne. Faannoon Soomaaliitis kana daran godhuu teessi jechuudha karaa bahaa kanarratti. Namni waan dhufu hin beeyne namaa miti. Rooba kadabreef manan jaaran khee gereetiif mana jaaranii jedhan arra huntee boru maal ta'uu deemnaa jedhanii wal gaafachuunis gaariidha. Wanni amma baha wallaggaatee garaa nama balleessu garaa nama booreessu hin jiru jechuudha. Boraati boraafadhu Ayoti yes khadu ena gafaddu guma khaitis bafaddu ayonte. It is very sad.
ummata lakkoofsaan miliyoon 70 jiru kan namni miliyoon 7 akka fedhetti itti taphatu jechuudha. Bar ummanni Oromoo arra silaa walii galee harka wal qabate masaraa san keessa namichi maraataan kun guyyaa tokkoof hin taa'u. Guyyaa tokkoof hin taa'u. Oromoo kalee waliin dhiigaa ture. Waliin cabaa ture. Waliin wayyaanee biyyarraa ari'atu. Arra tokko bashannanee tokko dhiige jechuudha. Arra tokko naannawni kiyya nagaa waan tokko keessa nan galchuu. An aadaa Oromoo qofaan garsiisaa mootummaan kiyya abbaan fedhe haa du'uu daangaarratti abbaan fedhe haa dhiisuu jedhe warri kalee sagalee ummataa tahaa turan hoggaa dhiiga ilmaan Oromoo ka ganna qabu mogga dhiisanii gammachuu guyyaa tokkootiif dachii dhiitan agarraa jechuudha. Oromummaan kalee walii qabaachaa turre tana tabor walii qabaannoo tana tabor walii qabaannoo tana. Singanin nangani waliin jenne miti singanuu nangani waliin jenne mi moo Oromoon jiddu magala kana qofa jirti Oromiyaan jiddu magala kana qofa kan ka Somaaliiti kan ka Amaaraati dhiina awwan Oromoodha ka bakka fuutanii bakka geessitanii akkana ganna ixan kun Silaayis wayyaanee dhiqee baase biyyaayi OPDOtis dhiqee baasa jechuudha. OPDOon mukan qulqullooyne. OPDO jechuun sagara hoggaa ati bira dabartee cufa ajooytu jechuudha. Waan kaleetirraa warra waan barre. OPDO gootummaan si Oromoo ajjeessuu fi lafa Oromoo gurgurachuu qofa. Waan bira tokko gootummaan qabdu jechuudha. Umaatiin Oromoo isiidhaaf celebrationiidha. Kan nama gaddisiisu garuu saba yennee ka maqaa walii yaammannuuniitu nama gaddisiisa. Saba yennee ka maqaa tokko waliin lakkaawwannuuniitu nama gaddisiisa. Fooniin naane hoggaa ta'an nama gaddisiisa. Haati Oromootun takka nabboochu barisiinis gaaddisa nagaa taa'uunuma barbaaddi. Hoggaa ilmaan sii ka shunkurtaa cina ciraman. Hoggaa abbaan mana sii bira ajjeesan. Hoggaa ilmaan qabdu cufa jalaa fixan. Isiinis barnama. Isiinis barhaadha. Yoo gootummaatiin dagatina. Goottan irraa dhalatan. Yoo gootaatii bakarwaaree irraa dhalatan. Garuu goota kaleetiin dhaadachuun gatiin qabu. Warra goota kaleetiin dhaadatu ta'ani malee. Arra akka mukarraa citeetti manni irra gubatee qabeenyi irraa gubatee maatiin jalaa dhumtee akkanti jiran sooshaal miidiyaan kun ni garsiisaa jechuudha. Ammallee mootummaan biyya sanii kan mootummaa fi injoo jecha tokko hin jenne. Abbootiin amantaa biyya sanii maaliif waan kanarraa hin dubbanne? Oromoota kana ta'uu jiru irraa dubbachuu yakka. Oromoo achi dhumu jiru dhiisaniitu Oromoo Noorweeyitti muciyyoo teenya ta Noorweeyitti ajjeefamte irraa haasawan. San mootummaa dhugaatii harkaa qaba keezisii. Mootummaa odoo isiin hin awwaalamin haadha sii biyyaa fidee reefka awwaalladhu jeen. Mootummaa akka mootummaan biyya tokko du'etti qabriisii tolchanii awwaalan mootummaa mirga dhala namaatiif namooma namaa beeku keessatti ajjeefamte. Ta isin bira duuteef hin dubbattan ta dirree dhawaatiitti ajjeefamteef liyyuu haayilii naannawa Soomaaliitiin ta ajjeefamteef hin dubbattan. Oromoota Wallagga Bahaatti faannoodhaan qalamu jiruuf hin dubbattan sheekkoottiin biyya sanii garuu bakka isin hin geenye keessa seentanii dubbattan jechuudha. Ummanni dhumu jiru kun ummata keessanii miti. Silaa ilmaan dhumu jiru kun ilmaan keessan tahanii maal jettammoo ilmaan keessan bakka sakurtee jiran namni tuqu hin jiru nageenyi isaanii eegamaadha. Akkasii laata ummata kanarraa dhalattan.
ummanni kun ummatuma keessani akkanatti sina fu guyyaan kun guyyaan biraati sini dhufaa jechuudha. Dhiyootan waan garaana nyaate sheekkottuma teenya keessaa nam tokko ka biyya tana keessa hidhaa jiru hin jiru waggaa jedhaniin dhage. Nam tokko ka dararamaa jiru hin jiru jechuun dhage. Rabbii keessanii jaa rabbuma isin uumee jaa arra addunyaadhaa boru akhiraa qabrii san kopha gasseentan. Arra ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa dararamaan jiranii. Arra ilmaan Oromoo liyyuu haayilii milishiyaa keessan dabree liyyuu haayilii naannawa Soomaaliitii faannoo Amaaraatiin ajjeefamaan jiranii. Oromoodhaa miti isaan. Dirree dhawaa keessatti dargaggeessi Oromoo harki caalaan mana hidhaan jiru. Gaafa ijoolleen ganda garaadaatti Amaaraa fi Soomaalii fi Oromoo wal lolte ijoollee Oromoo abbaa wajjin ha'ama 25 itti faradanii jiru abbaa fi ilmaan. Amara kami fi Somali kami tu mana hidhatta fe sheekottiin teenya waggaa afaan guuttanii kareettanii gabbaatanii dubbattan. Addunyaa tana irra oolla malee irra bullu. Irra waarina malee irra sin turu irra deemna. Dhugaa ummata keessanii dhooysuudhaaf maa hanganta karakkattan. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jettan. Biyya san keessa mootummaa Oromoonni jedhanii jiru mootummaa Itoophiyaati. Oromoon filattee na bulchi hin jenneen. Mootummaa Oromoo gaafa ta'u gaafa Oromoon sabni Oromoo bilisoomee Oromiyaa wala boomte. Biyya sovereignty mataasii qabdu independent nation gaafa taatu qofa mootummaa Oromoo ta'a jechuudha. Mootummaa Oromooti jetta mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa saba biyya sanii cufooliin bulchu jiru. Kakeessaa Oromoo fixu jirudha jechuudha mootummaan kun. Yoo sheekottiin nama dogoggorsitan warri isin jala deeme waa baratu maal irraa eegamaa jechuudha maaltu irraa dubbatama. Kan hoggaan jo'an sheekotti maqaa xiqqeessuuf himi. Hamilee sanillee hin qabu. Okay. Hamilee sanillee hin qabu. Sheekotti kabajaan qabaaf, jaalalaan qabaaf, warraan quraana irra baradhe. An eessumma sheekottillee hedduudhaan qaba. Ka'arrallee naannawa tokkotti akka biyyeen namni jala deeme quraana irraa baru jiru jechuudha. Naannawa nan dadadhetti. Sheekoti hedduu eessuman kiyya sheekoti hedduu keessaa bee. Garuu wanni isaan nu barsiisan haqa keessan dabarsitaniin kannina. Haqa namaatiis hin fudhatina. Cubbuttiis hin kakatina. Waan balleessitan ammoo hin fungoone ettaniin kakatina goone ja'aatii dhugaa hima. Sheekoti nuun jetturra hojii dhalanne jechuu warri keenya hojii dhalatan. Sheekoti dhugaa namaa dhooysituu miti. Arra dhiiga ilmaan Oromoo ganneqamaa jira. Tokkoon keessan hin dubbattan jechuudha. Mana keessan wanni tun silaa seentee garuu hin dhaabba hin ustan. Anka waan cufarra na ajaa'ibsiisu gaafa Gondarii fi Goojjaamitti warri Amaaraa Islaama ajjeese masgiida gubeettanii girgireessan Harargeetan ilaa dirree dhawaatti. Warra Wallagga Bahaa keessatti arra faannoon akkana goote kana maaliif gabbaatanii hin dubban. Mooka mootummaan bahaa ja'uun qofaaf baatan. Ka mootummaan hin beeynaa ja'uun dhiiga isaa ukkaamsitanii jechuudha. Wanni kun cufti waan boru wal nu gaafachiisu. Kaniin joo kara kaaniin. Guyyaan kunis numa dabra kabiraani dhufa. Oromoon ifii isaati ifii dhaabbachuu qaba akka sabaatti. Bakka 2018 jirru garii bilisoomee uffata adii uffatee waan godhu jiru ni agarraa jechuudha naannoo jiddu galaa kanatti. Gari immoo mannirra gubatee maatiin jalaa dhumte reefkaa fi madoo ta'ee waan godhu jiru ni agarraa jechuudha Wallagga Bahaa kana keessatti. Gari immoo Oromiyaa Bahaatti aggaammi irra as deemamaa jirtu laallee agarraa jechuudha. Oromoo jechaan amma jedhu kana qabaanaa ta'an dirreen dhawaa yoo ammaan hin dhaqqabamne akka Wallagga Bahaa yoo isiin hin taane Oromoon keessatti hin taane dubartiin san gaafa kan maal jettee jaa dhugaan jiru kana jechuudha. Aggaammi naannoo sadii deemtu naannoo nama laalee arkaa jechuudha. Harargee hoggaa hedduu Harargee biyya gootaa Harargee biyya arjaa jedhan kun naggada siyaasaati. Gaafa garuu inni dhiigu namni dubbatuuf hin jiru. Gaafa inni madaa'u namni cinaa dhaabbatu hin jiru. Abbaan iyyatu firri dirmataa itti Oromoon. Waan kana dubbachuun gandummaa naman godhu. Gandattis naman geessu. Namooma waan ta'eef jechuudha. Waa lama qofaaf jaalatamta. Arjaa ta'uu keetiif goota ta'uu keetiif kabiraatiif rakkina namaatii miti jechuudha. Gaafa kaleessa
ama shandura naanna wallaga ibiddi sandeemaa tures akkanumatti hin gabbee dubbachaa ture kanamu laastik afaan isaa hidhatee jechuudha dhalataan naannaa isaaniitiif kabiraatis oromoon taanis arras kanumaan irra deebee dubbadhaa jechuudha waan wanni kanaa kun hoggaa dhufe kun oromoo ganda tokko maal godhu miti oromoon bakka fedhee jiraatu oromoodha garuu naannawa dhiigu jiruuf ummata rakkachaa jiruuf dubbachuun namoomaasi dhugaadhaas haqaasi jechuudha amma akkami gargaaraa jedhanii akkaawuntiin hedduun takka ni yaati kana keessa naggaade hedduutu jira dhiiga namaatiin isin naggadina waan gootan ijabanoomaan dhageettiin beekomtiin godha tiraanispaaransii rakkoon oromoodha waan kannitan san ammoo eessa akka dhaqeen gaafattan gaafa dura ona jaarsootirra oromoon buqqaate arra kana oromiyaa keessa baqataa taate akka falastiin Itoophiyaa biyya arabaa keessa faca'etti gaafa ummanni kun oromiyaa guutuu keessa faca'uu jalqaban maallaqa guddaatu bahe gargaarsa kanaaf eessa dhaqe maallaqni san eessa booda'ani namni gaafatee jira namni jala bu'ee bakka maallaqni san dhaqe ni jira beeku ni jira warri maallaqa san fuudhe immoo bakka tana geessine jedhanii gabaasanii jiranii harka dhuunfaa namaatii fi mootummaa nyaate jechuudha arrallee wanni kun yoo bayyana noon hin goone waan akkasiitti dhufuu deemaa jechuudha beelooyne jedhanii marrimaan dheedhii nyaatan ni bilcheeffatan hanga fedhawanni ta'u waan godhan tiraanispaaransii jiraachuudha qaba gaafa nuti biyya dheenu 2018 naannawa hadaamaatti baqataa baharraa dhufe ona jaarsoorraa dhufe cin'asan keessaafuu qorqorroo adii dhawanii ta'oowwisii naman dhaamne dargaggeessa tokko mucaan kun nama makiinaa qabaachaa ture makiinaa fe'inaa nama dukkaana qabaachaa ture jireenya gaarii jiraachaa ture rasaasa 6 keessa ture rasaasa 6 namni fuudhee wallaanee bakka tana geesse kiniina tokko biteef hin jiru jechuudha obboleeyyan kiyya gaafas bakka isaanirra waliin turre ummata sallaaluuf dhayne nu cufti keenya ni beeyne waan achi goone akka mucaan san at least waan biraa dhabnu rasaasuma keessa jiru kan akka if keessaa baasu jenne wannichi contribute goone ni jira jechuudha maallaqni maqaa ummata keenyaatiin guuramu takka ummata keenyaaf ga'een beeku it is very sad kanarra waan tokkoon jechuu fedha dhugaa jiru walii himneeti ka oromoo waliin tarkaanfanna waan ta'eef dhugaa jiru walii himneeti bakka dadhabne wal gargaarra waan ta'eef oromoon cufti akka oromootti organized ta'ee jira jechuudha kun bagatee namni jaaramu gaariidha oromoonni keenya kibba bahaa sikko mando jedhanii association guddaa jaaranii hoggaa rakkoon tokko gee gargaaran bakka biraallee ni gargaaran achi qofaami macaa wabii jedhamee ilmaan macaa walla ijoollu kara wallaggaa macaa wabii jedhee jaaramee jira oromoota karaa sanii gargaaran oromoota biraallee gargaaran shanan gibee jedhamee jaaramee jira oromoota biraallee gargaaran ifillee gargaaran zooniin amma nama keenyaa dhumee jennee yinu kun oromoon tokkuma mee maal godhu jirra karaa kamiin nama gargaaraa turre karaa kamiin nama gargaaraa jirra ummata faca'aa jechuudha oromoota biraatirraa fakkii fudhachuun barbaachisaadha jaaramtu qofa waa godhuu dandeessa jaaramtu qofa ummata gargaaruu dandeessa yoo jaaramte qofa namni ni si dhagayaa jechuudha jaaramuun interestii oromoo irratti gaafa oromoo dhufes akka oromootti gaafa namnichi rakkates akka nama naannawa san gargaaruutti gaafa oromoonni biraa rakkate akka nama san gargaaruutti jechuudha kana jechuun rabbi hojii wal dhabuu miti oromoo hojiinis wal dhabuu miti jechuudha kanaaf hoggaa wanni tokko ta'e akkaawuntum ol daddarbanii gargaarsa jedhanii maallaqa ummata harka nama dhuunfaatti hin naqina akkanaan jechuu barbaada oromoon jala deemee aadaa itti so rakkoon qabu so waan kana ta'eef waan goonu bayyanannoodhaan haa goonu waan goonu ija banannee haa goonu waan goonu ija qaroodhaan haa goonu an dheengaddallee je'een ture dheengadda naannawa bahaa kana buqqaatii yoo akkanatti itti hammaatte
ummanni kun generationi meeqa booda bardur warri keenyachi dhufanii ja'ama kanaaf Oromoon wal keessa deemee qubachuun excellent wal baruun garuu ummata humnaan buqqaasanii akka amma ta'u jiru kanatti ajjechaaf saaxiluun kun yakka oliiti jechuudha. Kanaaf Oromoon bakka jiru wal quba qabaatee waan godhuu qaburratti wal mari'atee yoo gargaarellee akkamitti akka gargaaru yaada bilchaataadhaan haala karaa tiraanispaaransii qabu shakkiin qabneen gargaaruudha malee amma duratti kuma dhibba meeqa USA qabu'ee baqattoota naannawaa bahaati ummata lafa Soomaalirraa baqatee jedhanii bara. Oromoota lafa Soomaalirraa baqate. Oromoon tokko kan lafa Soomaalirraa baqatee hin jiru. Haga Jijjigaa haga Wacaaleetti lafa Oromooti. Warra abboottiin humnaa hidhachiifteetu ummata keenya minority godhuuf lafa saasan alagaaf dabarsanii hannuuf horii irra dhangalaasanii ummata naannawaa sanii buqqaasaa turanii jechuudha. Ammallee sanumaa deemu jira. Kanaaf hawwan keenya kabooyu jiru kana karaa akkamiin akka cinaa dhaabbatan wal mari'achuun barbaachisaadha. Akkanuma ka'anii hawwuu jedhanii akka galaana oriyanii waan biraa balleessuudha. Kanaaf dhaamsa si yaadadha. Boraatii baraafadhu aayyotiyyaa kadu'ees nagaafadhu gumaa keetis baafadhu jedhan. Waan garaa nama tuqu waan miira namaatillee tuqu jechuudha. Kanaaf waan danda'uun Oromoon haa wal cinaa dhaabbatu, waan danda'uun Oromoon haa wal gargaaru, waan danda'uun illee haa wal jajjabeessu. Kana achi Tasfaa'ee Abdiisa DNA ምንድነው DNA ልትመረምረኝ ነው ወረ DNA ዋኒ ጎዱተ ደሚቲ ጎጃሞተ ጀለ ደምቱ እንጂ ሰናናኒ ሚቲ ጎጃሞተ ኸቲ እንጂ ኦሮሞማቲን ከኒቱ አቲን ማንን ጎታ ማሪቲ ነማነስ ተተስፈይ ilmi namaa tokko budaa haa ta'u waan fedhe haa ta'u maal haa ta'u gosa fedhe haa ta'u angosa tanaa jedhee ummata tokko jiraachuudhaaf mirga qaba. Garuu eenyummaa isaa dhooyfatee jiraachuutu yakka jechuudha. Eenyummaa fi dhooyfatee warri mooraa Oromoo asiin faannoo Oromootii fi faannoo Amaaraatii hojii Oromoo fixu jiru faannoo isin keessa jirtu jechuudha. Faannoon isin keessa jirtu immoo maaliif ummata kan akka taarget godhattan qaceellootti hin beeka barbaadulleessii fi nima. Tanaaf akkasi hubadhu Somali namaan jechuun kun khabara dheeraa itti namaan Somali ettanii qabsoo keessaa nama yaasaa turtanii maa himachine kunilleen siif hin ta'u waan faashinni isaa dabre tokko silaa dhiisanii gaariidha. Namni hoggaan Goojaamoota achi jiru ragaadhaa wajjiniin jaa jechuudha. Maaliif wal sodaattan walii himuun sodaattan waan ta'eef yoo amma namni tokko gabbahee akkana jee waan nama ergitanii nama ukkaamsitaniif namni jechuu sodaataa jechuudha. Tanaafiin dhugaa kana dubbachaa jira. Akkasuma beekee Tasfaa'ee amma ati Tasfaa'eedha Oromoodha ifiin jetta. Anama Saamiyaadha Oromoodha. Saamiyaa maqaa Arabaati maqaa kiyyaa miti maqaa Oromootii miti garuu an Oromoodha. Atis Tasfaa'ee taate Oromoo ta'uu dandeessa rakkoon qabu san garuu ka Oromoon ta'ininis Oromoo miti umeenna nama ati Soomaaliidhaan an jette ayyoon Soomaalii ta'e Soomaaliidhaan ifiin jaa wanni niin dhoysu hin jiru jechuudha. Akkamittiin amana seeta ilma addunyaa tanarratti uumaa rabbiin uume ilma nama tokkon caaluttiin amana'an tokkon caalu waaniin amanuuf ilmi namaa cufti wal qixaan jaa. Ilmi namaa garuu dhufee namiidhuu hin qabu. Lafatiyya irratti narakkisuu hin qabu. Lafatiyya irratti namiidhuu hin qabu. Lafuma isaa haa ta'u anis lafuma tiyyaan ta'a. Akkasiin kabajaa wajji jiraannaan ja'a malee ati Soomaali ati maarreedha keettu. Deem Goojjam maskees jiru qulqulleessa kana maan fixaa jirtu. Gaafasiin dhiira jeessi hojjaasaa waati. So akkasuma beekee jara keenya ummata keenyaaf haa dhaabbannu ummata keenyaaf falmannu numa rakkanne beektu karaa hedduurra rakkachaa jirra ammoo rakkoo tana keessaa isinuma baana ummanni Oromoo akka caphetti sinafu akka booyetti sinafu garuu ammallee irra deebi'ee kaniin jedhu odoo tokko dhiiguu tokko quufee ulee qabatee odiiga utaaluun kun boru seenaa keessa wal nu ajaa'ibsiisa seenaa keessatti illee godaanniin sanu keessa dhiisee dabraa jechuudha. Godaanniin si dhiisee dabra. Dhugaa jechuudhaaf
baha kanaaf silaa xiyyeeffannaan addaa kan namu turee fi nama jo'an. Lafa qabsoo seenaa, lafa seenaati. Jaalannu jibbinu lafa seenaati. Lafa qabsoo hidhannooti. Qabsoo Oromootiif lafa lafee duydaati. Lafa silaa Oromoon akka muuziyeemiitiin laaluu qabdu. Lafa siitis ummata siitis jechuudha. Kan hoggaan jo Oromoon tokko tokko caalaa miti. Garuu hundeen tokko asaasni tokko bakka irraa biqile qabaa jechuu barbaadeeti. Fakkeenya warri Islaamaa Makka dhayna, Makkatal Mukarramaa, Madiinatal Munawwara maaliif dhayna waan ergamaan keenya naannawaa sanii waan godhe beekuuf bu'uura amantii Islaamaa waan ta'eef dhaqamaa jechuudha. Silaa lafti bahaatuun bu'uura qabsoo Oromooti akka muuziyeemiitti ilaalamu turra ture. Arra Abiyyi Ahmad ka'achiin isa gee qabsoo achirraa kaatisanii jechuudha. Namicha Shimallis Abdiisaa jaan ka'arra sadarkaa kanaan gee qabsoo hidhannoo tanaannawaa sanii jalqabdee jechuudha. Artistoota Oromoo ka'arra ulee qabatee odoo tokko isa cinaa dhumuu dhiichisu kan ka'asiin isaan gee burqaa artistoota baha biiftuuti jechuudha. Baha biiftuu kun akka akkanatti uffatame akkana laalamu irran turre jechuudha. Oromoo biratti galata guddaa qabaachuu turra ture. Oromoo biratti xiyyeeffannaa guddaa qabaachuu turra ture. Arra ummanni akkana faannoon ajjeeftee irratti sirbitee horiisii qabattee yaatuun tun hortee Mul'is Abbaa Gadaati jechuudha. Hortee Bakar Waareeti. Kun hin malleensila. Lafti arra Soomaaliin lafati jettee irra dhiichiftu onni cinaasan bakka Mul'is Abbaa Gadaa faanitti dhalatanii jechuudha. Lafa hortee Bakar Waaree faanaa jechuudha. Kana cufa garuu ka godhe OPDO addunyaa tanarratti an ibidduma azaabaatii fi OPDOdhaan jibba. Maaliif OPDOn hin qulqullooytu? OPDO tana qulqulleessuudhaaf wanni hin godhin hin jiru. Isiin bakkuma sii deebite jechuudha. Maqaallee jijjiirrachaa ooltu. Isiin isumaa jechuudha. Kanaaf Oromoon akka sabaatti haa waliin dhaabbannu, akka sabaatti haa wal mari'annu, akka sabaatti haa wal laallu. Kakara kaanii waan tokko kadhumaatiin je'ee irraa ba'uu barbaada. Yeroo hedduu afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan federaalaa ta'uu yenna. Afaan Oromoo, afaan federaalaa ta'uu, afaan Oromoo, afaan biyyaa ta'uu yenna. Akka afaan Oromoo sadarkaa sanitti hin deemne ka godhaa jiru hayyoota Oromoo biyya alaa keessaa afaan Amaaraa promoot godhaa jiran kanaa jechuudha. Maal ragaa bahaa jiru ummanni biyya sanii afaan kana malee hin dhaga'uu jechaa jiran jechuudha. Kan akkasitti beeynu kakaaniiti Masai Mokonnon so OMNitu Masai Mokonnon teemo Masai Mokonnoniitu OMN te o Masai Mokonnon birattis ohumaana arka. Mee angaafiidhaan gaafadha hayyoota keenya kana. Miidiyaan Oromoo OMN afaan Amaaraatiinis ni tajaajila, afaan Oromootiinis ni tajaajila. Gaafa diinagdee qabaachaa ture afaan hedduunillee tajaajilaa ture. Arra wanni OMN isin jibbisiisee miidiyaa Amaaraa isin jaalachiise kun iccitiinsaa maali? Iccitiinsaa maali? Mee ana qofaa miti Oromoo hedduu kana rakkate jechuudha. Oromoo hedduutti gaafii ta'e kun. Mee kan uummata Oromootiif akkam jettanii deebiftan? Kalee gaafa OMN qabeenya qabu waanni ture OMN kana taratti itti ol dabartanii eenyu dura dhaqaaf fiigaa turtan. Arra maaltu dhalate? Miidiyaa qaba heddummachuun gaarii, miidiyaa adda addaa qabaachuun gaariidha. Garuu waan fi guddisan malee waan diinaa guddisuurra waan fi guddisuun irra asin aanu an amma bar miidiyaaleen arra isin irra deemtanii kanatti irra halaaftan kun miidiyuma kalee Oromoo irratti ajjecha labsaa ture. Ajjecha labsaa ture jechuun miidiyaaloonni kun. Miidiyaan faannoo kun cufti. Miidiyaan Amaaraa cufti miidiyaa faannooti. Cuftisi Oromoo irratti du'a labsaan baane arra eessaanii Oromoodhaan fira ta'e. Kunis wahuma nama ajaa'ibsiisu jara keenya yeroo gaarii hojii qabaan fayyaa ta'a.
Oromoota hanguma hafemee hanguma wallagga bahattaa fi ilmaan bakar waaree ol baqatee achi dhaqe kana xiyyeeffannaa kannaa fi ijarra dhaabaa faannoon nu caala goota taateeti miti garuu faannoon keessa jirtuutu faannoo sanii wajjin uummata kana fixaa jira. Faannoon guddaan qabsoo Oromoo keessa jira. Faannoon kun xiyyeeffannaa barbaada kunoo kana jirra kana dhorkuu deemna gargaarsa barbaanne jechuufi kana faannoon keessa jiruufi faannoo jara bira jiruutu godhe. Dhugaa walii himaa dhugaa himuun firummaa hin balleessu firummaa hin kutu jechuudha. Kanaaf dhiigaatu dhiigaa hadooda dhandhachi dhiigan baasu hiddaatu dhiiga baasaa fayyaa ta'aa guyyaa gaarii qabaadha.